meeshaalee ajaa'ibaa algaa fi qumsaaxinii biffee meeshaalee hedduu quality ta'an hedduu babbareedaa isin agarsiifna. Haga dhumaatitti nu faana turaa affeerraa kenna. Ay. Itti fufaa jettan moola kisaa ta'a jettan. Numaayyuu ijoollee diaspooraa miti warra biyya keessatti isiniifidha. Immoo daran itti fufaati. Sibiilaan akkanumatti bareecha hojjedhaa bareedaadha. Umurii isinaa dheeressuu jenna. Amiin amiin. Bismillah alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama harka fuunee jirra jirtu kabajamtoota obboleeyyan kiyyaa baga jiraattan isiniin jecha daawwitii amma harka kiyyaan mastaawatii harka kiyyaan isin agarsiise kana daawwitii yookaan mastaawatii yookaan fuullee jedhaniin na alaaltaniif isiniin jedhe egaa inni kun biffeedha kontirool biffee hin beeytan akkanatti yoo agartan wanti nu isin agarsiifnu yoo jiraate akkaataa inni itti hojjetamee fi bakka akkuma isa laaltanii qofa malee hin beeytaniin isiniin jedha maashaallah wanti isiniin jechuu barbaade mastaawatii duraa duubaa qabdi kana jechuun fakkeenyaaf meeshaa tokko yooniin fuuldura kanaan nayxan lama ta'e mul'atan mallee ka cufaan isaa ka keessaa kun otomaatikiidha kaarabuun harkaan irratti isin agarsiisaa jiru kun bifa bareedina isa kana yoo diimaa kana gaxxuuxan banamee cufama isaan bantanii cuftan jechuudha ol bahee gabbaa hedduu das jedha hedduu bareedaa isiniin jedha maashaallah dhugaa rabbiititti rabbiin ustaada kenna ka hojjete jechuu harka isaaniitii fayyaa haa kennu isiin immoo nagaan galchee itti haa fayyadamsiisu. Meeshaan kuni ka haadha hikmaatii obboleetii tiyya haadha hikmaa asumaanatillee laalii siin jedha itti gammaddaa yooniin siin jedhu dhugaa lafatti miti. Akkasi maashaallah qabannaan isiin footoo irratti nu ergitellee kanaa miti naa jijjiiraa jettee si jijjiiramee jira akkasumallee jechuudha warri meeshayyuu keessaan guuranne masaabaa tan ta'e akkasitti inshaallah kuni masaabaadha inni jalaan mootuyyuu jechuudha meelaali asumaanii ka irra caalaa jechuudha itti gammadu abbaadha dhugaa rabbiititti addunyaa tana keessatti wanti namatti hin hinaafne abbaa fi sheeka ofiitii jedhan sheeka tokko yoo irraa qaraatan yoo isa haga maashaallah wanti tun otomaatikii asumaan laalaa isiniin jedha sheeka tokko sheeka isin qaraasise yoo isa olittillee beeytan hin gammada malee hin gaddu isinitti hin hinaafu kanaaf abbaan ofiillee namatti hin hinaafu isa jaalallee qabaatee isa caalallee yoon hin beeke namatti hin hinaafu abba gammada jechuun kiyya kan keetii fi irra caalatti situ gammada asumaan tana gurra isin buuse maashaallah ka isaan hojjetaniin kana jechuudha kuni xalabiyaata keenya keessa jiru garuu ofiitti nuu dabalanii haa galatoomanii muyni kuni isa kanaa miti jechuudha maashaallah rabbiin isaanirraa haa jaallatu itti aansee qumsaaxinii kana jechuudha qumsaaxiniin asiin daraja qabaa jalaan immoo masaabaa qabaa masaaban tuni qulfiin qabdu garana immoo qulfii qabdi jechuudha mastaawatiin yookaan fuulleen gara alaatiin naa haa oolu jettee filannoo isiiti kunillee ka isaaniiti maashaallah akkasittillee osoo fe'annee biyyi meeshaa keessa naqateen gorranne dhugaa dura rooba ture jechuudha rooba ture amma gayyaa meeshaan kuni eega warri fe'atu abbaan hikmaa jechuudha fe'atuuf as dhiyaatanii jedhan garii eega isaan dhufan irratti sirreessine iyyuu tun immoo masaaban jechuudha qulfii qabdi akkata duraati miti asumaan laaleetillee haadha hikmuu akkasi ka hordoftoota kenna maashaallah arabutu agarsiise har'an immoo sagalee irratti qabaa jira isiniin jedha maashinillee achiin hojjeta yeroo sanitti bakka sagaleen dhagamuu fi isiniin jechuu barbaadeti innu dheeradha laalaa waliin dhaqqabu qumsaaxiniin baay'ee ol dheeradha kana keessa koonfartii biddilibsii wantoota garaagaraa keessa naqatta jechuudha gubbaa san immoo tuyyuu gubbaa sanii shaanxaa naqatta akkasitti meeshaa kararraa zor godhanii waa takka lafa hin taa'an akkasii dhugaa baay'ee bareeda baay'ee ol dheeratallee dhaamee dheerinni akka inni dheeraa ta'e hin beeytan mul'ata viidiyoo irrattu kanaafiyyuu baay'ee achirraayyuu tilmaamuu hin dandeettan isiniin jedha dheerinna isaa itti aansee komidiinoodha komidiinoon haala kanaan algaan kun maashaallah na biratti yeroo hedduu hojjetamee jira baay'ee filataa jirani anumaayyuu akka kamanaa qabu gurgureetiniin kan ajajadhu na godhaa jirtan dhugaa rabbii obboleeyyan maal jettan amma kana nafeesisaa jira akkam jettan wallaa dhuguma namoonni hedduun filannoo birallee dhiisanii isa kana ajajatan innillee immoo baay'ee das nama jedhaa isiniin jedha firaashiin isaa kana gatii isaa guutuu isinitti hima waan inni isiniin jedhu obboleeyyan kiyya
sabriin daqiiqaa 19 irraa daqiiqaa 11tti deebise. Daqiiqaa 11 tana sabri manna faana tura. Aniyyuu as fiigee achi fiigee ilaala obboleeyyan kee dadhabee walitti qabee edit illee godhaa jira miti. Agatti tana sabriin na dhageeffadhaa viidiyoo kenna laayikii tuqaa. Maashaallah firaashin kana baay'ee jabaadha baay'ee bareedaadha. Silaa waan finnu bareedama jennaa asuma dhugaa tokkoffaa jedhee isiniin hin sobu. Firaayin ilaaga 30 wayiititti jira obboleeyyan kiyya. Ilaa kan haga 21tittis eegasii kun immoo tuyyuu jechuudha gatii madaalawaadha. Kana 14,500 hin biten isiniin jedha firaasha kana. Akkasi walumaa galatti kana fakkaataa isiniin jechuu barbaade yeroo ammaa kanatti yoo kanaan dhuftanii bitattan bitatuu hin dandeettanii isiniin jechuu jaaladha. Jazaakumullahu khairan. Gatii algaatii fi gatii kan hafe ammallee firaasha kana guyyaa irraa kan abbaa hikmaa assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Meeshaan kun filannoo keessanii kan ammoo haadha hikmaattu ajaje. Meeshaan kun isinitti tole moo akkam akka isin ajajjanitti isinii bahe moo wanni qirii qabdan jira wanni isinitti hin tolin? Ay. Itti fufaa jettan moo lakkisaa ta'a jettan? Numaayyuu ijoollee diaspooraa miti Oromoo biyya keessatti isinii finna. Immoo daran itti fufaati. Siminaan akkanumatti bareecha hojjedhaa bareedaadha. Umurii sinaa dheeressuu jenna. Amiin amiin ishee galatooma. Waan ani isinitti toludha. Wallaahi isuma dhugaa isinitti toluu caalaa wanni nu gammachiisu hin jiru. Rabbiin keessa bultii isinii haa baasu ka ilmaan gaggaarii irratti dabalattan taqabda wajjin gammachuun keessa jiraattan isinii haa taasisu inshallah nagaan isinii haa galu. Meeshaa nagaa karaa nagaa. Ka khayri hafte waamu isinii haa taasisu abbaa hikmaa. Khayri hafte ilmaan illee ilmi illee qabeenya illee jabeenya illee ka isinii dabalu rabbi isinii haa taasisu. Isiniin jenna garaa qulqulluun. Isinoo akkam jettan garaa qulqulluun amiin jettamu. Amiin amiin ayyee. Eshi waan galataan dhabin ayyee ulfaadha. Egaa obboleeyyan kiyya yaada obboleessa keenya Abuu Hikmaa jechuudha. Dhageettanii jirtanii alhamdulillahi hundaa olii wanni na gammachiisu yoo jiraate obboleeyyan yeroo meeshaa kana narraa fudhattan isinitti gammaduudha isuma dhugaa wallaahi labiin alhamdulillahi hedduu takka gammadanii aniiyyuu jechuudha osoo isaan hin dhufin baay'ee takka itti gammade meeshaan kun wannummaani waan nu jenneen olitti hojjetan malee wanni kana hir'ate kana maan godhinaa jenneen takka hin jiru jechuudha. Sheeka kanas rabbiin umrii isaanii haa dheeressu riskii isaanii haa bal'isu jedhan asumaan isiniin jedha haala kanaan tartiiban ofii isaaniitii jechuudha mastaawatiiwwan tanallee keessaa yaasanii jechuudha damma dardaraa biffee kartooniin maranii hidhanii nuu ka'an jechuudha. Ani immoo hedduu gammada yeroo abbaan bira jiru faa wallaahi akka malee dasna jedha jechuudha. Kan abbaan bira hin jirre ka ergu kana lubbuun irra natti na rakkatti osoma kanallee osoma cinqamuufu baay'ee cinqama garuu ka abbaan bira jiru kana hin arganiimi akka namni itti ta'abaa jiru jarjaraa muddamaa fiigaa jiruun arganiimi kanaaf haga tokko boqannaa qabaa isiniin jedha. Egaa haala kanaan fe'ataa jiran jechuudha. Makiinaa tokko meeshaan kun jechuudha. Meeshaan manallee hin jira guyyaa har'aa kanas firaasha abbaa tiknasii 10 firee 3 fi tiraasii 9 bitee dhufe jechuudha. Cinaa algaa sanitti agartan yoo qalbiin laaltan jechuudha duratti. Akkasii abbaan 12 ammoo obboleeyyan kiyya gabaarraa badaa jira jechuudha. Innuu dhufa safaraa jedhanii bi'aansi aga torbee tokko olii eegee nargarree jechuudha. Eegas immoo har'a isa kanatti dabalee fi abbaa tiknasii 10 isiniin jedha. Abbaan tiknasii 10 gatiin isaa mootiyyuu meeqan jira hoonaan jettan kan har'a bite kana 7,300 bitee isiniin jedha. Abbaa 10ti. Firaasha bichaa isiniin jechuu fedheeti obboleeyyan kiyya. Uffata isaa malitti akkasii gatii isaa guutuu isinitti himaa haga xumuraatitti nafaana tura xumurarra ga'u ka'ee jira. Egaa haala kanaan jechuu obboleeyyan kiyya maashaallah fe'aa jiran jechuudha. Arabulleen jala bu'ee maashaallah. Alhamdulillahi dasna jedha jechuu yeroo haala kanaan obboleeyyan kiyya namuu akka waan isaatiitti itti dhiphate fe'u haala kanaan fe'anii isiniin jechuu barbaadeeti maashaallah tabaarakallah. Akkasii obboleeyyan kiyya wanti jechuudha yeroo fe'amullee kuni meeshaa mana jiru san malillee meeshaa biraa na biraa qabdi. Firaasha irra bitame malee firaasha 4 fi tiraasii 12 fi meeshaalee mana keessaa hedduu qabdi jechuudha. Haala kanaan asitti gagguuree deebe eega san fe'anii manni mukaatii fi manni bakkee manni keenya jiru baay'ee addaan fagoo miti fe'atan jechuudha. Viidiyoo isinitti hin dheeressuuf baay'ee ari'ee jechuudha. Inni kuni carqii firaashatii fi tiraasiiwwaniiti. Kalas xumuramee jira jechuudha obboleeyyan kiyya.
haala kanaan eega Finfinnee fe'aa jirraa isiniin jedha obboleeyyan kiyyaanillee takka meeshaa guuraa takka immoo kaameraa irratti qaqqabaatu manuma waan ifaa jetinatti hin hafne alhamdulillah. Akkasii eega kana ammoo obboleeyyan kiyyaa meeshaan kun yoo risiitii hin qabaanne rakkisaadha karaa kanatti nama gaafatan risiitiin beeytanii miti nagahee jechuudha. Yoo isan qabne kotorbaandii jedhanii meeshaan in zarafama in fudhatama abbaan illee hin qabama jechuu kanaaf risiitii itti kennuu ture argitan natti fakkaate risiitii meeshaalee kanaan bite. Egaa obboleeyyan kiyyaa haala kanaan kun makiinaa keessatti jechuudha. Maashaallah gubbaa bahee waraabee arabuun shoo maashaallah haala kanaan akka inni waliin gurgunetti kaan firaasha jidduu naqanii kaan tiraasii bifa bareedaa kanaan tartiibatti deebisanii fe'anii isiniin jedha. Egaa kana ammoo ila baaban kiyyallee duuka galooda meeshaan diisiis hin deemamu calleen mala akka hafuura itti dhaye akaakayyuu bira deemu hedduun oolu. Duuban fiigaa giddii qabee irraa deebise haala kanaan meeshaan haadha hikmaa gara mana isii qajeelee jira. Rabbiin sillee nagaan itti si haa galchu habiibatii ka itti gammaddu ka itti hafuura baafattu si haa taasisu. Assalaamu alaikum. Eega salaamata isinitti dhaamadhe gatii dagadhee deebi'e obboleeyyan kiyya gatiin biffee kun jechuu 44,000 isiniin jedha. Kaqumsaaxinii 39,000 gatiin algaa immoo 39,000 algaalleen jechuudha. Egaa obboleeyyan kafiraasha isinitti himee jira. Kafiraasha algaallee kafiraasha immoo tuyyuu abbaa tiknasii 10 illee isinitti himee jira. Kana fakkaataa isiniin jedha isinirraa tursiisuuf dhiifama. Aboo namni si kajeeluu malee ati ilma namaa hin kajeelin. Addunyaa ilmi namaa ganamaa fi galgala akkatti dhamu.